Majlisni aqiidaa qaba. Wanti jedhu ka'eera. Isin kun irratti namuun dirqama. Majlisni aqiidaa qaba. Aqiidaan isaa aqiidaa al-sunnati wal jamaa. Namni majlisni aqiidaan qabu jedhee dogongora. Aqiidaan isaa aqiidaa al-sunnati wal jamaa. Madhabni inni qabatee deemu al-madhab al-arba'aa keessaa waan hin baane. Madhabni sunuu maa waafaqa al-kitaaba was-sunnah keessaa waan quraanaa fi hadiisaa unname fudhatee deemudha. Maaliif warri madhabaa hundinuu jechi kan koo yeroo faalles alkitaaba wassunna quraanaa fi hadiisa yoo inni faallesse girgiddaadhaan dhahaa jedhama. Jarumti madhabaa jechuudha. Kanaaf aqiidaa qaba. Garuu haa ta'u aqiidaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam namni aqiidaadhaan yookaan firqaa adda addaa ta'ee 73 uummanni kan koo adda qoodamti beekuun dirqama. Eenyuun jarri 73 musliima beekama. Muslim. Majlisni warra 73 kana hunda tokko wajjin dhaabbatamu. Isa kana achi baasee isa tokko achi baasee hedduu dhaabbatee adda baasee firqaa uumee jiraatamu akkamitti jiraatamu yoo jedhan hunda hammatee isa wallaalaa barsiisee isa dogongoree kun dogongoraa sirrii miti jedheeni ofitti qabee barsiisaa deema malee nama laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah jedhee miti. نما لا إله إلا الله محمد رسول الله يجدني وأكد يجدني فوجدا. هذا هو العمل عمل المجلس الإسلامي. قناة البركة تقدم. ما هي البركة؟ البركة هي جند خفي من جنود الله يرسلها لمن يشاء من عباده، فإذا حلت في المال أكثرت، وفي الولد أصلحت، وفي الجسم قوت، وفي الوقت عمرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الحمد لله رب العالمين. Egaa dargaggoota magaalaa keenya wal arguudhaaf maqaa dargaggoota magaalaa Aggaaroo jedhamuun wal geenye yaadni bal'aan ta'eera. Erga rabbiin galateeffannee isin warra hirmaattota sagantaa kanaa qindeessitoota sagantaa kanaa dhugaatti wanni kun xiqqoo fakkaata malee waa guddaadha. Nama gariin itti cinqamee itti taa'amee asin ga'e kan waa guddaaf waa baay'een hojjetameera jechuudha. Kanaaf galatatumadhaa fi galatoomaa ulfaadhaa jechuu barbaada. An of isin beeksisutti yeroo dabarfadhu Muhammad Zain Jamaal Margaan jedhama. Wal barnoonni dirqama waan ta'eef akka hojii gaggeessitoota mana marii olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Aggaarootti nu sadan nam tokko jedhamna. Nu sadan tokko yeroo ta'an warri asirra turan koree hojii raawwachiistuu keenya Abdusalaam Ustaaz Abdusalaam akkasuma injineer Tawfiq koree hojii raawwachiistuu magaalaa Aggaaroo irratti kan filatamanii ol ba'anidha. Asumaaduu filannoon majlisa baranaa akka magaalaa keenyaatti filannoo kanarraa ergaan irraa namaa galu akka inni dargaggoodhaaf xiyyeeffate namaa gala. Maaliif jennaan Saifuddin Abbaa Jihaad dargaggoodha. Ustaaz Abdusalaam dargaggoodha. Injineer Tawfiq dargaggoodha. Hamzaa Hashim dargaggoodha. Awwal Ahmad Hussein dargaggoodha. Kan kuadisu. Anillee garuu dargaggoo kanatti cimsi nama qabaatii rakkoo qabu. Yoo dargaggoo di sini. Kan biraa horii kan waamachiistuu kan hafe Sheikh Nasruddin Ahmad, Sheikh Abdul Halim. Nama meeqa malu? Nama kudha tokko siniin kunne as keessa namni jiru arra Hamzaan jiraas. Hamzaan jira miti? Hamzaa Shaafi, injineer Tawfiq Abbaa dura,
Ustaz Abdussalam Awwal nama sadii miti jirti as nama sadii nama jaha jechuudha. Nama meeqa ta'e? Nama shantan irra guddaan koree hojii raawwachiistuu mana marii magaalaa Gaaroo as jiru jechuudha. Kanaaf inshaallah akka manni marii kun keessan ta'e asumaan baraa jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaataa inshaallah ta'ala nuti akka mana marii olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Gaarootti hojiin nuti hojjechuudhaaf karoorfan erga karoorfanne as guyyaan irraa guyyaa 46ffaadha. Guyyaa 46ffaadha erga karoorri akka mana marii keenyaatti mirkanaa'ee koree hojii raawwachiistuudhaan hojiitti galuu qabna. Waan biraa hin eegnu jennee hojiitti erga gallee karoora qabxii hamma 20 ga'u baafannee tokko lama jennee keessaa waan durfamuu qabu sallakki goone hojii irratti argama. Kun immoo waan itti galateeffatamu miti. Waan koreen raawwachiistuun hundi itti galateeffatamu. Waan manni marii olaanaa dhimmoota islaamummaatti galateeffatamu malee maqaa kan kootiin wanti galateeffatamu jiru as keessa. Maaliif an kophaa waan hin hojjenne? Galanni kanuma jara hundaati. Waa hedduu hojjechuudhaaf eegalleerra gara fuulduraatti immoo isinitti haa jiru. Dargaggoon akkuma asirraa ka'aa ture waa baay'ee dargaggoon waa baay'ee yeroo ta'u manni marii olaanaa dhimmoota islaamummaa jiru kuni yoo dargaggoo hin hammanne yoo dargaggoo wajjin hin tarkaanfanne bakka gahu akka hin qabne hin beekne waa jiran jechuudha. Kanaaf gaafilee isin kaaftan hundumaa nuyiifis gaafii ture. Gaafii isin kaafu hundinuu nuyiifis gaafii ture. Kanaaf nu hariinuu gaafataa keessa turre hadda immoo isin keessaa qaama deebii kana deebisuudhaaf raawwachuudhaaf isin fuuldura bu'e yoo taanes waliin taanee gaafilee hunduma isaa walii qonnee yoo deebisne malee gaafiin hawaasa keenyaa waan isin kaastan qofaa miti. Waa baay'eedha. Karoorri keenya guddaan تأهيل الأئمة للعمل الإسلامي وتأهيل الشباب للعمل الإسلامي وتصنيع الدعاة في مدينتنا درجة هجي إسلام ما تفقه أمسو درجة هجي إسلام ما تفقه أمسو كلتي فيدمني درجة هجي إسلام ما تفقه أمسو مالك سانكتا مشاهد تجرا برنوتان يادان بالجنان هجمانا لينتي أنت أداك النوران وان كم دبوبني فيدمني وان كم مبكر رارا سنة درجة كين بكا أما جرو كيسا ورا وياتاني لندتي كم فرنة ورا مو أما اللي كيسا قالين كيسا قال جنيه فندرا تركاب جيسو إنكون قابلة كي هندا الرجوداسا وان درجة قولال جيسو ده بسودان دا هم درا إمامتي قلنا نجوبيكا أمس حلتو مكانان إمامني إوامنا هنجارا غرو كنا بودا وانت تقوم فين إنو راجو جراتا مغالا غرو سدو بكا برا راي سدو وانت تقوم فين أغارو تقوميتي واجب تقوم مربان
Imaamoonni sheekotiin dargaggoo wajjin jiran isa jedhan dhaga'uun barbaada. Yoo nu keessa jiraatanne hatta dileetti deemuu qaba. Nu keessa haqamee bahuu qaba. Maaltu ta'u? Tokko taanee deemu nuti gaaddisa laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah jalatti jiraanna waan ta'eef. Kanaaf imaamonni masjida Jumaa'aaf jama'aa qabanii jiran hundi mana marii olaanaa dhimmoota islaamummaatiif miseensa ta'anii tajaajila kennuun barbaachisu akka kennan irratti hojjechuun dirqama malisuudhaan. Namni tajaajila islaamummaa hawaasa keessatti barnoota qabu kennine barnoota qabuufi hawaasa ijaara hawaasa tokkoomsu hawaasa facaasu bakka sanarra jiraachuu hin danda'u. In leenjifama qajeelfama kennamaafi gorsin kennamaafi dandeettii ni horamaafi akka dandeettii horatu ni godhama. Inni qabummoo wajjin kenninaafi abbaa didee boodan harkifatee hawaasaa dhaabbachuu fedhiin hawaasaa isa biratti zeeroo ta'e abadan sun jiraachuu akka hin dandeenye beekaa. Dargaggoonis imaamota ofii kabajuu, jaallachuun, itti siquun, ulfeeffachuun, dhaggeeffachuun dirqama. Rabbi subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم جتشوكا هناك نهندي أولي الأمر منكم يا جرد أستاذ عبد السلام واباية واهمة السرة كاساتوري الرب سيدان دربي بيكون دركم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكرد إسلام من قافت نديقه قاف إسلام ما كيستي نمن جاهل يما هم بين أرقب يجي نمن دكنا كليسا هم بين إن قرن إسلام ما ديقانا garuu isa kaleessa hojjetame isa ta'u isa kaleessa hojjetamuu dhabe isa ta'u inni seenaa ta'ee dabarfateera waan ta'eef nuti haaraatti of ijaaruun dirqama. Wal ijaaruun dirqama. Waa ijaaruun dirqama. Kanammoo kallattii jiru hundaan caasaan majlisaa orma gootanii ilaaluun inni argisiisuun hafee nu isin nuyi taanee deemuun dirqama. Rakkoon tokko yoo dhufe gaafa rakkoon koo barbaadamuu qabdanu gaafa rakkoon koo barbaadamuu qabdunus wajji jireenya hawaasummaa hunda keessatti magaalaa keenya akka isiin islaama jedhee akka inni urgaa'u gochuun keenya dirqama. Ndaamu tokko kun immoo maaliif ijaaramuudhaan yoo ijaaramne qofa mirkanaa yoo wal dhaggeeffanne qofa mirkanaa kophaa deemuudhaan mirkanaa'uu hin danda'u. Nus yoo kophaa deemne abadan galman ga'u isinis yoo kophaa deemtan abadan galman ga'u. Garuu yoo tokkoon واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مالي في رب ملكائنة أسكي سجرا إجتين ملكائنة وهندا وللتجارة مدان رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانتسان الدين نصر وان التقفى شباب أبوتي بيكا ولالا وللتجارة نيتي ملكائنة قد أكا الدنيا تقلمي سني adeeman ergaa guddaa nutti kennatanii. Kanaaf dargaggoota
diinii keessatti ga'oomsuun ga'ee keenya haa ta'u walii owwaachuun jiraannaan bakka kamuu hin geenya. Majlisni aqiidaa qaba wanti jedhu ka'eera. Isin kun irratti kennamuun dirqama. Majlisni aqiidaa qaba. Aqiidaan isaa aqiidaa ahlusunnati wal jamaa. Namni majlisni aqiidaan qabu jedhee dogongora. Aqiidaan isaa aqiidaa ahlusunnati wal jamaa. Madhabni inni qabatee deemu المذهب الأربعة كيساوان باني مذهب سنوه ما وافق الكتاب والسنة كيساوان قرانا حديثا قلنا فرأتي ديمونا مالك ور مذهبا كندنو إذا خالف قول يتشكب ويروفانس الكتاب والسنة قرآن حديث يوم فانس غير دار أنها جرمت مذهب آيات أنا عقيدة كما قروته عقيدة رسول ربي عليه الصلاة والسلام نمني عقيدة لا يوكا فرقة أدى تهي ترباتني سجد من دلهم ودمتي بيبون دركم أين نجر ترباتني سجد مسلم مجلسني warra torbaatamii sadii kana hunda tokko wajjin dhaabbatamu. Isa kana abdii achi baasee isa tokko achi baasee hedduu dhaabbatee adda baasee firqaa uumee jiraatamoo akkamitti jiraatamoo yoo jettan hunda hammatee isa wallaalaa barsiisee isa dogongoree kun dogongoraa sirrii miti jedheeni ofitti qabee barsiisaa deema malee nama laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah jedhee miti. نما لا إله إلا الله محمد رسول الله يجدن وأكل يجدن فجدا. هذا هو العمل عمل المجلس الإسلامي. من نمري مولانا إموت إسلام أمة إثيوبيا أنا رتجد. يوكنا فالس إن يفنتو. أنا دبان مكاول اتباسني مكاول اتباسني ديمون هم برباچسو. Barbaachisu waan qaanni harka keenya jiru waan qaanaaf hadiisaan deemne jennee gaafa qaanaaf hadiisa faallessine dubbaan targaa biraa nutti baasurra kottaa nu gaafadhaa. Kallattiidhaan Ustaaz Abdusalaam akka dargaggootti akkasuma Tawfiiq koree jiraawwachiistuu keessaa dargaggoota keenya kana amma dargaggoon ijaarame cimee of keessaa baasee nama bakka keessan bu'u filatutti isin bakka buutanii gaggeessuu qabdanii. Uthmaan immoo barreessaa tahee dargaggoota magaalaa keenyaa ijaaruu qabdu jechuudhaan akka mana marii olaanaa dhimmoota islaamummaa magaalaa Aggaarootti jara kana keenyeera. Gara sanaanis achi keessa jiru achi keessaayis as keessatti damee kana irratti akka hojjetanuuf mari'annee keenyeera. Kanaaf rakkoon yoo jiraate yoo gara sheekota sodaatanii rakkoo wayii argamee jennaan gaafachuu sodaattan kallattiidhaan Abdusalaam jira. Waan jiru inni immoo nuungaa irratti mari'anna dogongora keenya sirreeffanna. Kullu banii aadama khaxaa wa khayrul khaxaa'iina at-tawwaabuun. Namni dogongora hin jiru. Nabiyyoota immoo nu godhinaa. Nabiyyoonni nu dogongoru maleekota nu godhinaa. Kanaaf dogongorri hin argama. Dogongoraa keenyarraa barnoota fudhannee isa fuulduraa sirreeffataa deemna. Namni hojii hojjetu hundinuu namni gufuun isa dhoofne hin jiru waan ta'eef kun haala kanaan ilaalamu jechuun barbaada. Gama miidiyaa ilaalchisee miidiyaa hawaasummaa bakka hundatti yeroo hunda namni hundi itti fayyadama. Garuu dhimma islaamaa poostii gochuu irratti waan islaamummaa ilaalchisu waan islaamummaa meerraa dhimmuma dargaggoota walgahii kana namni isin keessaa poostii godhe jiraame meequma naa baasa.
tokko, lama, sadi, afur, meerre tokko jedha. Bifa kanaan hin adeemu beekaa. Wanni tokko gaafa wanni nama gammachiisu tokko argame waan nama gammachiisu sana irratti akka inni beekamtii argatee namni hin dhageenye illee dhagahee itti hirmaatu gochuudhaaf miidiyaa fayyadamuu dirqama. Mana marii majlisa magaalaa Aggaaroo jennee feesbuuka banneera. Namni kana beeku jira. Sarchi godhaa beeku. Mana baafadhaa beeku. Baafadhaa beeku. Mobaayilii keessa baafadhaa beeku. Feesbuuka seenaati sarchi godhaa barbaadaa. Amma wajan barakaa baafadhaa beeku. Majlisa wanti isaa kunuunsa kanaan jira harmaa kanaan jira. Isa harmaa kanaan jira. Isa harmaa kanaan jira. Adda. Inni kaan qabaa jira. Wanti isaa keessatti jira. Kanaaf akkuma obboleessi kan koo waa'ee miidiyaa irratti kaasee miidiyaa irratti yoo rabbi fedhe warra miidiyaa fayyadamus tahee warruma fayyadamuudhaaf immoo karoora qabus tahee yoo rabbi fedhe dhimma miidiyaa irratti leenjiin kennamuu dirqama. Maaliif miidiyaan seefii qara namaati, billaa qara namaati, nama simburaa namaaf simburaa waan ta'e akkamitti fayyadamna isa jedhu fayyadamuun dirqama. Kan biraa torban kana keessatti manni marii olaanaa dhimmoota islaamummaa Aggaaroo Siiti Islaamik Koominiitii jedhee banee waastaappiidhaan gadhiisee namoonni adda addaa gara namaa 400 wahii hordofaa. Garuu mee namoo hordofaa akka magaalaa keenyaatti eenyuun ni barra jennee koodii 7 qopheessinee akka magaalaa Aggaarootii fi naannoo isaa Gommaa koodii tokko fayyadamaatii fi achirratti nu barsiisaa jennee waastaapii irratti gadhiifnee jennaan torban kana keessatti torban tokkoof namni Aggaaroodhaa koodii kanatti fayyadame jechuudha. Nama 28 qofa. Guyyaa 3 ammaa koodiin sun erga kennamee jechuudha. Kanaaf dhuguma namni hundi yoo daataan fayyadamaara waa'ee islaamummaa ergaa islaamummaa asiin hadabarsuu jechuudhaan ijaarame maaliif fayyadamu? Fayyadamuu moo qabna? Kanaaf inshaallah leenjii barbaachisaa ta'e kanarrattis nu kennina. Namoota dandeettii qaban baay'eetu jiru. Waa'ee miidiyaa irratti nu qofaan miti kan kennamu jechuudha. Kanaaf inshaallah fayyadamuun barbaachisaadha. Gara hundaanuu haasaan silaa deebiin waluma keessatti dhuma. Haasaa dheeraan haasa'ameera. Gara fuulduraatti immoo yoo rabbi fedhee ijaarsi dargaggootaa majlisni magaalaa Aggaaroo qabatee fudhatee ol ka'eera. Utuu kafaruun taane sunnaa yeroodhaan hojjette hin hojjettu hundi keessatti. Garuu guddaa waqaatii keenyaan imaama wajjin bakka salphiitti bakka meedaa dhaqanii suuraa wal kaasuutti eenyu dura jira? Eenyu waan kanaaf mataa ta'e deemaa? Waqaatiin ammoo jaarsa. Deebii. Waqaatiin deemaa? Waqaatii keessaa waqaatiin usmaatiin caala. Eenyuun hordofee? Waqaatii yahudaa hordofeeti. Waqaatii nasaaraa hordofeeti. Otoo hin kafareetiin isaanii maashaallah. Bakka taasiyaatti sunnaa yahudaa wanni hordofaa jiru sunnaa yahudaa wanni karaa godhaa jiru inni waqaatii keenya. Warri madrasa ijaaran bakka taasiyaatti. Inni kuni utuma kitaabota irraa qaraanu utuma quraana rabbii haffatanii as keessa jiru namni akka miiltee deemee mushurraa jala deemaa jiru namni bowwaa bu'ee suuraa wal kaasaa jiru namni salaata asii qadeessaa jiru musliima keenya akkanuma kana miti jira waan jiru toobaan goonuu irra jira akka astaghfirullah wa atuubu ilayhi amaanaa rabbiiti amma gaafa walitti hiikuu keenya rabbitu beeka amaanaa rabbiiti waan kana sunnaa kana waliin qabinaa
sunnah kana gadi qaba bid'ah kana gadi qaba din barbaachisa yo isini bi ko ni jiram yo ni jiram yo isini shirkin gadi qaba no di ko yo isini bid'ah gadi ko yo isini di ko gadi ko no kana fa mana rabbi ji anam sikiya banyak salat sawu ko jetta akum ulle kullu bid'ah urfataj akum ulle kullu shirkin irgasi dubatle kundratle kuratun bad kana kana timu parabu adar irgawi dawasa abbanisa yona malle urabda wa kisan ke sahaba insyaallah ila rabbuna agarga amin rabbuna agarga amin wal qaballe na irgadan tejra abam rabbin ta'i amin namo jiti rabbuna atasi amin namo bijaga nafate baka gali namo rabbuna atasi amin rabbuna wa karam amin rabbuna wa karam amin fadak rabbuna ta'i amin surah rabbuna ta'i amin iman rabbuna wajib amin qara rabbuna haida amin insike me kambare rabbi atasi amin iga bani shamande thani alhamdulillah janna amma kana andra ummati mara insyaallah nunu wal kamiyat wa du'a kan tinnya jawab kan jawab sendiri mura karo kone ka insyaallah rabbuna kan namun mati rabbuna atasi amin miskin man di wajib ka rabbuna amin dini ke jabul ilmi na taqwal na makan abenya ka rabbuna ajab amin jol rabbi kan sini amin wa rabbi sinaka amin masmara ajaib rabbi sini ajab amin masmara ajaib rabbi sini ajab amin naman din kan ijab niyate baka rabbi sini ajab amin baka kallu magana ke rabbi hawai